Hordoftoonni maatii Abdurrii Tich Miidiyaa warreen maatii Abdurrii Tich Miidiyaa chaanaalii jala jirtan laayik, sheer, sabskiraayib, koomaant numa jennaa. Koomaantii illee ni barreessitu, laayikii immoo tuquu ni sodaattu, sabskiraayib illee tuquu dhiiftanii jirtu. Maali lammiin wal fayyadan nuti lammii biraas laalaa jirra. Lammii biraa ilmaan namaa fakkeenyaaf ilmaan jara akkatti wal guddisan laala, akkatti wal jajjabeessan laala. Yoo laayikii tuqxee maal sirraa irrata? Namni 5 dabalaalee laayikii 3 keessa jira. Akkanan ta'inaa laayikii, sheer, sabskiraayib, koomaantii godhaa. Hamilee nutaa isiniin jecha irraas barnoota kan haferraa isin duraa hafee isiniif qabannee dhufnee jirra. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaan isiniin jaa. Ani Abdiidha Abdurrii Tich Miidiyaa chaanaalirraa barnoota garaagaraa isiniin dhaqqabuuf yeroo harkaddeetti isin biraan hamma danda'ametti guutuullee on jechuullee baaddee hamma takka isin biraan gahatiin jira. Hamilee naataa, sagalee naataa, laayikii, sheer, sabskiraayib, koomaantuma naa godhaa. Ana jajjabeessaan isiniin jaa. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Barnoonni keenya kan hafe chapter 3 maali? Chapter 3 keessatti jechuudha waa'ee positive externality fi negative externality ilaallee turre. Arra maal laalla? Arra kallattumaan kara asymmetric information isa jedhu. Asymmetric information kaja'u irraa eegalla. Barnoota keenya waliin turtii gaarii qabaadhaan isiniin jaa. Kana jechuun asymmetric information jechuun maali? Sirriitti hordofi. Odeeffannoo asimeetirikiidha jechuudha. Odeeffannoon asimeetirikii kun maali? Isaan tokkoon waliin ilaallaa, na hordofa. Wanta kana siifikii irratti barachuun dhabdu na fakkaata. Haalaan nama sitti agarsiisa kanaan laaluu dandeessu. Sirriitti hordofi. Asymmetric information is a situation in which different agents have different amount of what? Information about good. Kana jechuun maali? Odeeffannoon asymmetrikii kun haala ergamtoonni adda addaa waa'ee meeshaa tokko odeeffannoo hamma adda addaa yookaanis yaadaanis adda addaa haqabanii nama takkatti himan jechuudha. Gabaabumatti namuu yaada adda addaa fidee kan dhufee waan takkatti gabaasu maali? Asymmetric information jennaan. Kana jechuun asymmetrikii. Kana jechuun odeeffannoon asymmetrikii jechuun maali? Dhageeffadhu. Waliin itti deemna. Jalasii tuqaan deema. Different agent of different amount of what? Information about good. Namni tokko haala ergamtoonni adda addaa waa'ee meeshaa tokko odeeffannoo isaan hundinuu meeshaa tokko irratti hamma adda addaatiin qabaniin haqootan jechuudha. Kana jechuun ammas maali? In other word, jecha biraatiin yookaan hiikaa biraatiin yeroo himnu asymmetric information is what? Asymmetric information is one party in transaction in what? Possession of more information than the other. Gartee wal fakkaata wanti. Inni addaa kan biraa jechuudha. Odeeffannoo asymmetrikii jechuun qaamni tokko daldala irratti daldalaa tokko keessaa odeeffannoo daldalaa kanaa isa caalaa yeroo qabaatudha. Gartee namni takka amma fakkeenyaaf baadiyyaa jiraata. Daldalaan tokko magaalaa irraa daldalaa abbaa qabeenyaa ta'ee waa daldalaa jira. Isa kanarra information gaafa qabu san namicha waa'ee information waa'ee bittaa gurgurtaa kana quban qabaatiin ture jechuudha. Odeeffannoo kan eenyurraa fudhate? Nama isa dhiyoo jiru yookaan nama ollaasaa kan waa gurguratu yookaan ammoo kan waa bitaturraa dhagahuu danda'a jechuudha. Haala kanaan information adda addaa hubachuu jechuudha. Asymmetrikii jechuun gabaabumatti odeeffannoo gahaa waa'ee sila waan silaa barbaachisan irratti waan silaa dhagahuu barbaachisan irratti odeeffannoo gahaa
qaama biraarraa harkachuu jechuudha gabaabumatti. Kana jechuun maali ammas? In one party transaction in the possession of more information than other. Yes. Kana jechuun ammas certain transaction seller can take advantage of buyer because asymmetric information exists whereby seller has more knowledge of the good being sold than the buyer. Garte? Odeeffannoo wal caalaa jechuudha namaa. Ammas kana jechuun laal akkuma reefu jenne sanitti jechuudha. Daldalaan tokko keessatti jechuudha gurgurtoonni bittoota waliin fayyadamuuf jechuu yeroo waliin sheerii qaban jechuu kan danda'an odeeffannoo asimeetirikii yookaanis gurgurtaan meeshaa gurguramaa jiru bittaa caalaa beekumsa guddaa qabuu akka jiruuf wanti silaa gurguramu san gatii hangana irra jira kan silaa bituuf deemus gatii san if dura baree yeroo dhaqutti wanti kun hangana jee itti murteessuu danda'uu isaatiin odeeffannoo adda addaa walirraa fayyadamaa ta'a jechuudha ilmi namaa kun guutumaan guututti jechuudha. General information symmetric deal with what? General information symmetric deal with study of the decision in what? Decision in transaction where what? One party has more information than other. Gabaabumatti jechuudha. Nama wanta silaamee abbaa waan kana godhurra caalaa gaazar information ta'e information akka gaazar godhatu yookaan information akka walitti sassaabbatu jechuudha namni san. General information. Walumaa galatti jechuudha asymmetrikii odeeffannoo maaliiti? Information asymmetrikii jennee kan laallu kun jechuudha yeroo murtaa'aa tokko keessatti daldalaan yeroo waan takka daldalu qaamni tokko kan biraa yookaanis caalaa odeeffannoo isaa baay'ee qabu keessatti isarra caalaa beekuu danda'a jechuudha. Isarra hubachuu waan danda'uuf isarra hubachuu danda'a. Isa silaa gurguraa jiru sanirra inni silaa bituu dhufe sun information gahaa irra qabaachuu akka danda'utti jechuudha wanti kun kan nu ibsu. Kunis daldala keessatti maali? Madaalliidha jechuudha madaallii waan takkaati. Kootu haala kanaan jechuudha. This creates imbalance madaalliin aangoo tokko in the transaction which can sometimes cause transaction to go away okay kana jechuun amma yeroo qaamni kun jechuudha inni daldala keessatti jechuudha madaallii aangootiif jechuudha madaallii aangoo dhabuu kan uumu yoo ta'u wanni kun jechuudha yeroo kanatti tokkoon daldalaa kanaa yookaan tokkoon daldallii akka badu taasisuu danda'a. Gartee kun asirratti gatii ol fuudheeti Abdulla gatii guddatti nama gurgura Mahammad gatii biyyaa quba qaba waan ta'eef gatii sirrii sanii gurgura. Inni kun ammoo gatii tana waan hin quban qabneef gaddeebisee arma gatii gurguraa jechuudha. Wanti kun maali? Paaworii aangoo si harkaa buusaa jechuudha yookaanis odeeffannoo kee caalaa si harkaa waan dhabamsiisuuf walumaa galatti maal si godha? Daldala keessatti madaallii aangoodhaa asirraa maalidha? Ni dhaabu. Madaallii aangoo asirraa dhabu. Kana biraan ammas yeroo wanti kana uumamutti yeroo tokko maali? Daldalli akka badullee ni taasisuu danda'a. Daldalaalleen akka kaastamarooleen akkasirraa dhabamu taasisuu ta'uu ni danda'a jechuudha asirratti. Isa kana karaa lamaan laalla. Wanti kun maali? Karaa lamaan laalla. Two type of problem. Rakkoo kana karaa lamaan laalla. Innis two type of the problem associated with the symmetric information are adverse selection and moral hazard. Jenneeti maal goona? Bakka lama laallaa jechuudha. Innis maali? Adverse selection and what? Moral hazard. Haala kanaan laaluu dandeenya jechuudha. Kana jechuun amma rakkooleen gosa lamaan odeeffannoo
asimeetirikii kana wajjin wal qabatan filannoo lama kan jennee ilaallu maali? Tokko filannoo ma advertise godhee filannoo godhee kan beeksisu jechuudha. Inni biraadhaa balaa maaliiti? Balaa naamusaadha. Haala kanaan bakka lamaan kanatti adda baafnee ilaallaa jechuudha. Kottu waliin deemna. Sorry. Adverse selection problem ጊዜ ይላሉ jechuudha. Amma adverse selection problem halaalu mee masalitti. This refer situation where one side of market cannot observe. Cannot what? Observe the type or quality of what? Good. Garte? On the other side of market. Gabaabumatti wanni ati asirraa ilaaluu qabdu jechuudha. Inni rakkoo filannoo godhe jechuudha. Filannoo godhee yommuu odeeffannoo asimeetirii keessatti jechuudha isa adverse selection problem kajannee kun jechuudha riifar goonee gisee hiiknu jechuudha. Situation isaa maali? Haalawwan isaa kun haalawwan gabaa gama tokko yookaanis gosa yookaan qulqullina meeshaalee gabaa gama biraatiin maal taha ilaaluun hin dandeenyeen agarsiisa. Bifa kwaalitiin isaa gabbu'aa ta'een maal godha? Agarsiisa yookaanis beeksisa jechuudha. Maaligaa asirratti wanni nuti beekuu qabnu. It is sometimes yeroo takka takka ammaas wanni kanaa kun dabree jechuudha. Now at heading information problem or anti-selection problem or negative selection problem jennee adda baasuu dandeenya asirratti waan kana amma sirriitti jechuudha. Maali kun? Yeroo tokko wanti kun rakkoo ta'ee dhufa. Rakkinni odeeffannoo dhokataa yookaanis odeeffannoo dhokataa keessa kan jiru yookaanis maali? Rakkina farra filannoodhaa kan ta'e jechuudha. Waan silaa filattuu san kan si dhorku jechuudha. Farra filannoo kan ta'e yookaanis ammaas maali? Rakkina filannoo negatiivii jechuun beekaman ka jennuun san jechuudha. Bakka gabaabumatti negative selection problem ka jennuun san jechuudha. Santee ka beekamu ta'e hafaa jechuudha. Kan dhiiftuu fi kan qabattuu walii wallaaluu jechuudha asirratti. Adverse selection. Adverse selection problem is what? Term that is used in economics insurance. Economics, insurance, statistics, and risk management. Gosaan kana laaluu dandeenya jechuudha. Isaan kanneen fakkeenyaaf qottu. Kanamma rakkooleen kun jechuudha yeroo laallummaa fakkeenyaaf akka filannootti yeroo laallee isaan negatiif jenneen kun jechuudha rakkoo filannoo gadhee jecha dinagdee jedhu keessatti yoo adda baaftee ilaaltu jechuudha tokko dinagdee inni lammaffaa inshuraansii fayyaa keessattis ilaaluu dandeessa. Inshuraansiin bakka hedduutti qoodama. Inni biraa istaatiksii waan akka daataa funaanuu fa'aa keessattis ilaaluu dandeessa. Fi inni biraa maali? Bilchinsa balaa yookaan bilchinsa balaa keessatti yookaan fayyadamuudha. Balaa keessatti fayyadamu riskii keessatti osoo riskii keessa jirtu waan san riskii keessan of dhoositee waan hojjetu taate haala keessaan deebinetti isa kanaaf ni saaxilamta jechuudha. For example isaa ilaallume tokkoon isaa. Example. When bad result bada occur due to information asymmetric between buyer and the seller, the bad product or what customer are more likely to be selected. Kottu kana jechuun inni tokkoffaa maal nu himuu fedha? Sababa wal simsiisa odeeffannoo yookaanis bittootaa fi gurgurtootaa gidduu jiru gidduutti uumameen jaa fakkeenya gartee eenyuuf eenyu gidduutti sababa gartee wal simsiisaa eenyu odeeffannoo bittootaa fi gurgurtootaa bittaa fi gurgurtaa hogga jennu har'a bitachuu dhaqee fi hatti gurgurachuu dhaqee gidduutti jechuu yeroo balaan uumamu bu'aan badaan jechi badaan yeroo kana uumamu sun maali? Oomishoonni yookiin maamiltoonni badaa ta'an filatamuuf
carraan isaanii guddaadha. Siiga baasu deemee namni kun nama kanaati namni kun hin taane nama kanarraa of mana godhaa jedhaniif maal godhu si labsu jechuudha. Akka advertaayisiitti si maxxansu jechuudha. Ati maqaa kee si balleessan. Osoo ati bakka kana teessee wayiin gurgura jettu si duuba maqaan si badaa jechuudha. Inni lammaffaa. Health insurance is more likely to be purchased by what people who are more likely to get sick. Kana jechuun kan biraa. Dhageeffadhu. Inshuraansiin fayyaa namootaa carraan dhukkubsachuu gartee yoo carraan dhukkubsachuu namicha sanii namni sun dhukkubsachuu danda'aniin yookaan bitamuu danda'a. Yoo inni san dhukkubsate bitamuu danda'a. Wanti kun haala kanaan wal fakkeessaa deemaa jechuudha. Inni moral hazard problem jennee moral hazardii siivikii keessatti namni hin baratin hin jiru na fakkaata. Moral hazard wanni jennuun kun maali? Rakkoo balaa yookaan balaa hawaasa keessaa jechuun rakkoo safuu hawaasaa cabsan jechuun fakkeenyaaf isaan kun kan akkamii waliin ilaalla. Moral value fa'aa jechuudha. Moral value waan cabsu. Moral hazard kan jenneen kun jechuudha. This refers to situation where one side of the market cannot be observed, can action of the what? Other. It is This refers to situation where one side of the market cannot observe the action of what? The other. Kana jechuun rakkoon balaa yookaan safuu hawaasaa kana keessatti isa kana balleessan maali? Yonnee waliin ilaalle jechuudha. Kuni maali? Tokko kun haala gabaa gama tokkoon gocha warra kaanii ilaalu yookaanis hin dandeenye agarsiisa. Kan nama tokkorraan nama tokko ilaalu jechuudha. Sallaalu agarsiisa jechuudha. Kun maali? Yeroo tokko jechuudha fakkeenyaaf itti sometimes known as headed akkuma jenneen sanitti akkuma reefu jenne headed action problem kanarraa kan dhufu jechuudha fakkeenyaaf. Kana jechuun amma fakkeenyaaf yeroo tokko jechuudha rakkoon gocha dhokataa jedhamuun beekamaniin dhufu keessa kan jiru jechuudha wanni kun. Jecha hawaasa keessatti safuu hawaasaa keessa jiran kan hawaasnis dhoysu jechuudha. Ol baasee hin himatee wanti kun harkaa wannataa waan ta'eef dhoysaadhaa waan san kan hojjetu jechuudha. Kana jechuun ammaas deebi'ee furthermore inni biraadha. Karaa biraatiin furthermore it is what the prospect that party insulated from risk may be behave differently from the way. Okay, different the way it is would behave if it is was fully exposed to the risk. Kana jechuun maali fakkeenyaaf? Furthermore jecha salphaadhaan gocha ergamtoota ilaalu yookaanis maali? Mirkaneessuu dadhabuudhaan waan takka irratti murteessu jechuudha fakkeenyaaf. Kana malees qaamni balaa irratti adda bahee jechuudha. Balaa irratti adda bahee ati qaama balaati jee wal saaxiluu baatee wal dhodhokoise jechuudha. Qaamni balaa irratti adda bahee tokko osoo guutumatti balaa sanaaf saaxilamee jiru jechuudha. Amala isaa irraa adda ta'e amala qabaachuu akka danda'u yookaanis abdii qabaachuu isaatiif waan san maal godhaa? Irratti injifatee rakkoo san bal'isaa jechuudha. Inni biraa maali? Rakkoon bal'aan naamusa keessatti kan uumamu jechuudha. Maali? Naamusa. Moral hazard problem kan jenneen kaa. Moral hazard problem kan jenneen rakkoo naamusaa. Arise an individual or situation. Nama dhuunfaatiin jechuudha fakkeenyaaf. Wanta balaa kana raawwatuun jechuudha. Namni dhuunfaa tokko yookaan haalli tokko bu'aa gocha isaa guutuu
akka balleessu jechuudha laal guutuu kan hin baatne yoo ta'e jechuudha. Kanaaf of eeggannoo malee waan fedhe hojjetee kan jiraatu yoo ta'e inni sun mooraal haazaardii keessa jira jechuudha. Safuu hawaasaa san cabsee jira jechuudha guutumaa guututti. Kun kanaan laalamaa jechuudha. Maali? Mooraal haazaardii kana keessatti jechuudha waa hedduutu jira amma fakkeenyaaf. Inni kun maali? Where individual inni dhuunfaa saniin jechuudha or situation does not bear of the full consequence of its action and therefore tendency to act less. Okay? Act less carefully yoo of eeggachuu baate jechuudha. Guutumaa guututti act less what? Act less carefully than it is otherwise would, leaving the other party to bear some responsible, not the what? Consequence of the action. Gochi kasii kun namarratti ni mul'ata jechuudha. Namni itti gaafatamummaa isaa san bahuu baate osoo badii balleessu osoo beekuu jechuudha. Waan san kan beekaa balleessu ta'e jechuudha. Waan hawaasni hin feene waan safuu hawaasaa miidhaa waan gartee ilmi namaa irratti waliin galle tokko irratti dhaabbatee kan karaa irraa simesoo kan jiraatu taate jechuudha asirratti. Example isaa ilaallu. Fakkeenyaaf example isaa ilaallu. Okay. Example. An individual with insurance agent is automobile theft may be less vigilant of what about looking his or her car, given that the negative consequence of the automobile what theft are particularly borne by insurance company. Company insurance tokko keessatti jechuudha. Namni tokko maali? Sababa wanti amma fakkeenyaaf jechuudha ilmi namaa tokko waan adda addaa qaba. Yeroo tokko jechuudha. Yeroo tokko namni dhuunfaadhaa hanna konkolaataa irraa yookaan inshuraansii qabu tokko bu'aa isaa maali? Bu'aa isaa hannaan konkolaataa namaa gar tokko dhaabbata inshuraansiitiin kan bu'u ta'uu isaa yoo ilaalle konkolaataan san maali? Isa konkolaataan sun guutumaa guututti akka cufu irratti of eeggannoo xiqqaa qabaachuu akka danda'u si agarsiisa jechuudha. Heesis kabbaa fedheetu haa ta'u carries her his to her. Kan isi waan kabbaa fedhee kan isaa yoo ta'e carries given by negative consequence of automobile theft in the particularly born in the insurance company. Kaampaanii san keessatti maal si godha? Akka cufu irratti of eeggannoo xiqqaa akka qabaachuu dandeessu si godha jechuudha wanti kun. Kuni maali? Exposed moral hazard. Exposed moral hazard ka jennuun kun jechuudha. Maali? Balaa naamusa boodaa jechuudha ammaas. Exposed moral hazard. Balaa naamusa boodaa kun maali? Insured parties do not behave in the more risky manner that result in more negative consequence, but they do ask insurer to pay what for more of negative consequence for risk is insurance coverage increases. Okay, kana jechuun maali? Amma fakkeenyaaf balaa naamusa boodaa ka jennuun kun qaamolee inshuraansii fudhatan haala balaa guddaa qabuun jechuudha. Bu'aa hamma caalu san jechuu hamma caalu hin qabneen hamma caalu hin qaban jedhameen geeruu yookaan uwwisanii inshuraansii dabalaa dhufuun isaa maal? Bu'aa boodaa balaa irra dhufu caalaa akka kafalu inshuraansii tokko gufachiisuu danda'u yookaan sani ol akka gaafatu isa taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee ilaallu fakkeenyaaf example jaa. Without medical insurance more forgo medical transmit due to what? It is cost.
or simply deal with substandard health. Kana jechuun maali? Yeroo laallu jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf inshuraansiin tokko jechuudha. Yaala malee tokkoon baasii isaa irraa kan ka'e maali? Wallaansi fayyaa isaa dhiisuu danda'a. Yookaanis fayyaa sanirra dhaabbatee fayyaa sadarkaa isaa eeggateen qofa ilaaluu danda'a jechuudha wanti kun. Garuu maali? Wanti kun hedduu walxaxaadha. Isinillee dhibuu danda'a. Garuu dilas waan itti xiyyeeffatanii itti rakkattanii miti. Kuni warra siivikiifaadhaaf laallata malee karaa ikoonomiksiitii waan hedduu isin miidhuu hin qabu. Numa baruufi malee. But garuu maali? After medical insurance becomes what? Available, some maybe risk in insurance proved to pay for cost of medical treatment that would not otherwise have undergone. Kuni waan isa rakkisoo miti. Garuu maal inshuraansiin fayyaa jechuudha. Erga inni maal ta'e inshuraansiin sun jechuun inshuraansii kaampaaniin sun makiinaa saniif yookaan inshuraansii akkam godha? Inshuraansii fayyaa kana erga argamee booda inni sun erga fudhatee booda tokkoon isaa gaafachuuf dhiyeessa inshuraansii baasii wallaansa fayyaa osoo akkas tahee jiru jechuudha. Osoo akkas tahee hin raawwanne yookaan waan san hin hojjanne akka kafalu taasisuu gochuu akka kennu gaafachuu danda'u waan san dirquu jechuudha. Kuni maali? Example of exit moral hazard keessa jira jechuudha wanti kun. Haala kanaan moral hazardiinis kana fakkaata. Barnoonni keenya kanarraas kanumaan raawwataa. Gize biraa barnoota biraa qabannee walitti deebinaa. Barnoota hafanii waliin turtii gaarii qabaadhaan isiniin jaa. Like, share, subscribe, comment godhuu hin dagatinaa. Dhiifamaa wajjin kara fuula duraatti akka waliin imalluuf jabaadhaan isiniin jaa. Gaafii adda addaa isiniifan maxxansaa. Waa hundaa'u linkii isiniifan kennaa. Jabaadhaa nagaan naa turaa yeroo gaarii naa qabaadhaan isiniin jaa. Barnoota waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaatti tura.